jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii yeroo dheeraa hin fudhadhu yeroo gabaabduu qofaaf dhufee hardhaa akkam jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraattan. I know that Facebookiin akka durii miti. Facebookii warri Facebookii limit godhanii jiranii. It can't be viewed. Namni hanga barbaadamu arguu akka hin dandeenyetti hamilee isaa gaccabsanii buusanii probably I have to use different Facebook. Haa ta'uti garuuyyuu carraa kanaan yookiin karama kanaan ergaa gabaabduu namoota na arganiif kaleessaaf dheengadda laayibii kana ture dhimma tokkoof dhufe dhimma ilmaan Oromootaa kanneen hongeen lafarraa duguugaati jirtuu fi hedduun isaa balaa olaanaa yookiin ammoo hamaa ta'e yeroo ammaatti boodarratti kaafeetiin jiru naannoo Baaleetii naannoleen biraa xiqqaattaa guddattu gargaarsi xiqqoollee taatu dhaqqabee ni jira. Naannoo Baalee kan ammoo gargaarsi dhaqqabaa jiraatus ammas bal'inni rakkoo kanaa baay'ee ulfaataa irraa kan ta'e akka waldaa sikkoo mandootti Minnesootaa keessatti guyyaa boruu walgahiin deeggarsi yookiin ammootu walitti dhufnee deeggarsa walitti qabuudhaaf yaamichi godhamee ture. Yaamichi godhame sun amma sagantaan isaa guyyaan isaa jijjiiramee jira. Isa kana Oromoon hundi isaaniitu akka nu hubattan jechuun barbaada. Sababiin guyyaan isaa itti jijjiirameefis galmoonni hedduu bakka hedduutti bakka lama bakka sadeen takka ilaalaa turre galmii dhimma kanaaf ooluu danda'u galma bal'ina qabuuf ta'uu qaba. Galmi kun hin argamne sababa galmii isaa dhabamee fi guyyaan isaa jijjiiramee jira. Guyyoota muraasa keessatti ammoo guyyaa dhimmi kun itti jijjiirame isin beeksifna. Kanaaf Oromoonni naannoo magaalaa lakkuu jirtan kaleessa liinkii kaashaappiitii fi liinkii zeela isaallee maxxanseen ture. Warroonni gargaarsa hanga ammaatti kennitan kallattii sanaan dabarsitan hedduu ulfaadhaa hedduu galatooma. San qofaa miti namni sadii kan biraas dhimma kanaaf goofandimii qabaneetu jira. Karaa goofandimiitiin illee gargaarsi guuramaatiin jiru. Jabaadha Oromoon karaa dandeettan hundaan gargaarsa kana walitti qabaatii uummata kana bira dhaabbadha. Ammoo beelli yeroo namaaf hin kennu, beelli obsa namaaf hin kennu, beelli keessattuu ijoolleen namni qabu hangam akka rakkatu hubadha. Kanaaf Oromoonni carraa kamiinuu karaa kamiinuu jirtan uummata kana bira dhaabbachuudhaaf of qopheessa. Akka Minnesootaatti qaamaan walitti dhufnee deeggarsa kana silaa guyyaa boruu 2 PM irraa eegallee hin fuuna jennee iddoolee garaagaraa irraa iddoon gaafatamee fi abdatame martinuu guyyaa boruutitti sagantaan qabamuudhaaf kun dhabamuudhaan hin taane. Kanaaf adaraa isiniin jedha dhiifama wajjin kaleef dheengadda dhufee dhimma kana irratti dubbataatiin ture. Dhiifama wajjin amma Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan sagantaan kun jijjiiramuun isaa waan humnaa ol ta'een malee akka waldahichaatti rakkoon tokkos hin jiru. Sagantaaleen garaagaraa wal irra bu'aniitiin iddoon kun kennamee jira. Sagantaa wal irra bu'uun kunis mataa isaattuu gargaarsa kana gahaa walitti qabuudhaaf dhiibbaa waan qabuufi iddoonis waan dhabameef kanarraa kan ka'e guyyaan yeroo gabaabaa yookiin guyyoota gabaabaa booda murtaa'ee hawaasaaf labsamu ta'a. Hangasiif ammootu obsaan nuuf turaa ergaa jedhuun qaba. Ulfaadhaa isima kana uummata Oromootiin dhaqqabuudhaa fi kanaaf warroonni naannoo magaalaa lakkuu keessatti gargaarsa kana godhuudhaaf guyyaa kana sa'aatii kana eegaatiin jirtan jala geennee bifa kanaan isinitti mukootiif dhiifama guddaa isin gaafata. Garuu yoo osoo lafti yeroo bonaa taate alatti illee wal geennaa lafti akka malee waan qorruufi namni alatti wal gahuu hin danda'u. Dirqama manni bal'ina qabuu fi COVID-19 wajjin illee wal qabatee akkasumas ammootu namni illee hedduminaan tarnaa'utiin hedduminaan bahuu waan danda'uufi isa kanas namni bal'inaan bahuu waan danda'uuf tokkoffaa warri masgiddanitti illee yookiin charchii garaagaraatti illee dhimmi kun isinitti himame guyyaa kana nu folchaa guyyoota muraasa keessatti deebi'ameetiin guyyaan kun kan labsamu ta'a. Hedduu galatoomaa ergama tanaaf dhufee jabaadhaanaaf jiraadhaa isii tana sheer godhaatii namni hundisaatu haadha gahuu galatoomaa ulfaadhaa. Akkuma waadaa galee guyyaa muraasa booda kallattii garagaraatiin wanti kun gargaarsi itti waliin guurra. Probably warri goofandimii irratti banan koreen goofandimii bante immoo koree biraattu jira. Koreen sunis goofandimii banan sana yeroo isaan isin gaafatan
Oromoon kallattii dandeettanii jechuudha. Gargaarsa kana walitti buusuudhaan diinagdeen kun uummata biyyaa san bira akka gahu bira dhaabbadhaan dhaamsa kootii ulfaadhaa naa jiraadhaa dhimma biraatiin boru walitti deebinaa har'aaf guyyaa gaarii halkan gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.